Akkam jirtu hundi keessanuu nagaa keessanii viidiyoo haaraatiin deebinee dhufnee jirra. Viidiyoo haaraa keessatti barattoota bara 2019 Yuunivarsiitii Amboo jooyin gochuudhaaf jirtan waa'ee Yuunivarsiitii Amboo wantoota beekuu qabdan viidiyoo kana keessatti isiniif qabnee dhufnee jirra. Isaan keessaa Amboo Yuunivarsiitii keessatti akka argamu kaampaasii meeqa akka qabu, haalli qilleensaa naannoo Yuunivarsiitii Amboo maal akka fakkaatu, dipaartimentiiwwan Amboo Yuunivarsiitii keessatti kennamanii fi akkasumas immoo dipaartimentiiwwan Amboo Yuunivarsiitii keessatti hin kennamne isaan kam akka ta'an kaaffee, intarneetii, doormii fi kan kana fakkaatan waa'ee Yuunivarsiitii Amboo wantoota beekuu qabdan information guutuu isaa isiniif qabadee jira. So viidiyoo kana haga dhumaatti ilaaluu hin dagatinaa. Please viidiyoon kun immoo namoota baay'ee barattoota baay'ee bira akka qabuu fi like godhaa yoo isin danda'ames komentii barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo kana haga dhumaatti ilaaluu hin dagatinaa. Jalqabaa bakka argamaa Amboo Yuunivarsiitii irraa gaafa kaanu Amboo Yuunivarsiitii Finfinnee irraa gara dhiyaatti kiiloomeetira 114 fagaatee kan argamtu magaalaa Amboo keessatti kan argamu yoo ta'u, fageenyi Finfinnee irraa qabdu kunis konkolaataadhaan sa'aatii 3 haga 4 qofadha kan fagaatu. Lamaffaarratti kaampaasiiwwan Amboo Yuunivarsiitii qabu gaafa ilaallu Amboo Yuunivarsiitii akka waliigalaatti kaampaasota gurguddoo 4 kan qabu yoo ta'u, isaan keessaa inni jalqabaa main kaampaasii yookaan mooraa isa guddaadha. Kaampaasiin kun seentarii magaalaa Amboo keessatti kan argamu yoo ta'u, kaampaasii kana keessatti barattoonni fayyaa baratanii fi akkasumas barattoonni sooshaal saayinsii kan baratan yoo ta'u, akkasumas immoo barattoonni haaraa fireeshmaanii sooshaal saayinsii kaampaasii kanatti kan ramadaman ta'a. Inni lammaffaan Hacaaluu kaampaasii yoo ta'u, mooraan kun mooraa barattoonni injiinaringiitti baratan yoo ta'u, akkasumas immoo barattoonni haaraa naachuraal saayinsii fireeshmaanii ta'anii gara kaampaasii kanaatti kan ramadaman ta'a jechuudha. Kaampaasiin inni sadaffaan kaampaasii Maammoo Mazammir yoo ta'u, Amboorraa kiiloomeetira 14 haga 15 fagaatee kan argamtu magaalaa Gudar keessatti kaampaasii argamu yoo ta'u, mooraa kana keessatti barattoota agriikaalcharii fi veterinarii meedisinii baratantu mooraa kana keessatti barata jechuudha. Kaampaasiin kun Amboorraa xiqqoo ishii fagaataa, kana jechuun baay'ees fagaata osoo hin taane naannoo kiiloomeetira 14 haga 15dha kan fagaatu jechuudha. Kaampaasiin inni afuraffaan Walisoo kaampaasii yoo ta'u, Amboorraa kiiloomeetira 64 fagaatee kan argamtu magaalaa Walisoo keessatti kan argamu yoo ta'u, kaampaasiin kun mooraa kana keessatti kaampaasiiwwan 3 irraa barattoota muraasa fudhachuun kan barsiisu yoo ta'u, dipaartimentiiwwan muraasa narsii, midwaayifarii, loo, ikoonomiksii, manaajimentii fi kan kana fakkaatan kaampaasiiwwan kana keessatti kennamu jechuudha. Fakkeenyaaf narsii, midwaayifariin mooraa guddaa keessatti kan kennamu yoo ta'u, akkasumas Walisoo kaampaasii keessatti ni kennama. Loonis, ikoonomiksii, manaajimentii warreen jedhamu kunis kaampaasiiwwan biraa keessattis ni kennamu, Walisoo keessattis ni kennamu jechuudha. Kaampaasiiwwan warra kaan irraa muraasa, dipaartimentiiwwan muraasa fudhachuun ijoollee muraasa kaampaasii Walisoo keessatti baratu jechuudha. So kaampaasiiwwan Amboo Yuunivarsiitii qabu kaampaasiiwwan kanneen afranidha jechuudha. Adda kan biraa haala qilleensaa naannoo Yuunivarsiitii Amboo jiru maal fakkaataa isa jedhu irratti wanta gabaabaa yeroo isinitti himu, egaa naannoon Amboo naannoo kamitti argamti? Qilleensa badda daree keessatti argamti. Kana jechuun baddaadha jechuudhaafis akkasumas gammoojjii jechuudhaafis ni ulfaata, kana gidduutti argama jechuudha. Kana gaafa jedhamu yerootti baay'ee qorru jira, yerootti baay'ee ho'u jira. Qilleensa giddu galeessaa keessattidha kan argamtu jechuudha. Magaalli Amboonii akkasumas Walisoon Amboorraa xiqqoo ishii fagaata, inni immoo gara baddaatti adeema. Qilleensi isaa qabbanaadha jechuudha. Naannoo Walisootti haalli qilleensaa naannoo Yuunivarsiitii Amboo jiru isa kana fakkaata. Inni kan biraammoo fi yeroo baay'ee Yuunivarsiitii Amboo kan ittiin komatamu dhimma nyaataatiin wal qabateeti. Yeroo baay'ee teelegiraam chaanaalii garaagaraatti yeroo baay'ee Yuunivarsiitii Amboo dhimma nyaataatiin wal qabata. Garuu wanti beekuu qabdanuu nyaanni Yuunivarsiitii Amboo akka sooshaal miidiyaa irratti haasamu miti, gaariidha. Kana gaafa jedhamu yerootti baay'ee gaarii ta'u jira, yerootti immoo babbadu jira jechuudha. Garuu kanaan dabalata immoo kaaffeen Yuunivarsiitii kaampaasiidha gara kaampaasiitti garaagaridha. Keessattuu mooraa meen kaampaasii fi kaampaasii Walisootti nyaanni kaaffeen gaariidha jedhama. So haalli nyaataa isa kana fakkaata jechuudha. Inni kan biraa doormiidha yookaan immoo bakka ciisichaa keessanii jechuudha. Isa kana wal qabatee kaampaasiidha
kaampaasiitti garaagaridha. Fakkeenyaaf mooraa Haacaaluu kaampaasiitti doormii tokko keessa barattoota 4 haga 6dha kan simatu jechuudha doormiin tokko. Akkasumas immoo meen kaampaasii keessatti immoo 6 haga 8 Maammoo Mazammir kaampaasii fi akkasumas immoo Walisoo kaampaasiitti kana gidduudha jechuudha. Reetiinsa 4 haga 8 gidduutti barattoota muraasatu doormii tokko keessatti gala jechuudha. Inni kan biraa intarneetiidha. Intarneetiidhaan wal qabatee inni kunis kaampaasiidha. Kaampaasiitti garaagaridha. Keessattuu meen kaampaasii keessatti intarneetiin seeraan jira. Haga doormiitti iyyuu intarneetiin gahaan jira jechuudha. Naannoo meen kaampaasiitti akkasumas xiqqooshii rakkoo kan qabu naannoo Haacaaluu kaampaasiitti innis bara dhufturraa kaasee akka sirreeffamu waayifaan doormii kamiyyuu akka galu waadaa galanii irratti hojjechaa jiru. So isa kana fakkaata jechuudha. Inni kan biraa fi inni baay'ee murteessaan dipaartimentiiwwan Amboo Yuunivarsiitiitti kennamanii fi hin kennamne irratti wanta beekuu qabdanuu dipaartimentiiwwan baay'ee isaanii Amboo Yuunivarsiitiitti ni kennamu jechuudha. Dipaartimentiiwwan Yuunivarsiitii biraa keessatti illee hin kennamne Amboo Yuunivarsiitii keessatti dipaartimentiiwwan baay'ee ni jiru. Keessattuu sooshaal saayinsiidhaan wal qabatee biizinasii fi ikoonomiksiidhaan wal qabatee dipaartimentiiwwan baay'ee jiru. Akkasumas immoo fayyaadhaan wal qabatee injiinaringiidhaanis wal qabatee dipaartimentiiwwan baay'ee jiru. Garuu dipaartimentiin Amboo Yuunivarsiitii keessatti hin kennamne tokko jira. Dipaartimentii baay'ee beekamaa ta'e tokko innis sooftiweer injiinaringiin Amboo Yuunivarsiitii keessatti hin kennamu jechuudha. Hamma ammaatti Amboo Yuunivarsiitii keessatti kennamuu hin jalqabne jechuudha. Kanarraan kan hafe kompiitar saayinsii, siivil injiinaringii fi kan kana fakkaatan hundumti isaa Amboo Yuunivarsiitii keessatti ni kennama jechuudha. Inni kan biraa fi inni baay'ee murteessaan yeroo baay'ee barattoonni Amboo Yuunivarsiitii jooyin gochuudhaaf kaanii wanti sodaatanuu haala nageenyaati jechuudha. Nagaa akkuma beeknu waggaa muraasaan dura naannoo Ambootti jeequmsi garaagaraa ni uumama ture. Amma garuu haalli jiru haala nagaa ta'edha jechuudha. Wanti isin sodaachisu nageenyaaf wanti tokko hin jiru. Haalli qilleensi Amboo amma keessa jiru nagaadha. Hundumtuu nagaadha. Barumsa keessan callisaan barattu jechuudha. Kanaaf isin sodaachisanii jechuu barbaada. Kanarraan kan hafe Amboo Yuunivarsiitii baay'ee bareedaadha. Yuunivarsiitii afaan Oromoo baay'ee keessatti dubbatamuudha. Afaan keessanii waan barbaadan gaafachuu dandeessanidha. Yuunivarsiitii Amboo barattoonni jooyin gootan hunda keessaniif carraa gaarii isiniif hawwaa. Viidiyoo tanutti immoo yuunivarsiitii kan biratti akka viidiyoo isinii hojjennu koomentii irratti nu barreessaa. Agarumatti waan wajjin tursaniif thank you.